geggeessuu kan dandeessisu qopheewwan adda addaa irra jiraachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa beeksiseera. Sidaamaan naannoo kibbaa jala haa turu moo of danda'e naannoo ofii haa ijaaru jechuun paartileef waldoolii siivikii sochiirra jiran hojiin galmeessuu hojjetamaa jiraachuullee ibsee jira. Murtiin uummataaf filannoon hojii adda addaa ta'anis dhimmootiin isaan qooddatan irraa filannoon biyyoolessaa barnoota argachaa kan jiru ta'ullee beeksisee jira. Daayirektarittiin dhimmootii koominikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Iskindir Fireew gabaasee soraa dhiyeessa. Namni hojii tanaa leenjisuu jiranii gara 6,400ti. Kan keessaa namni 5,500 garuma naannoo suniitti ergan. Kaan ammoo hin eegata. Leenjii sana irratti akka daayirektarii odeeffannoo boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaan Shimallis jettetti maanummaa filannoo uummatii murtii isaa murteeffatu maal guutachuu qaba. Paartileen akkamitti galmaa'uu danda'an yookaan ammoo dhaabbileen dhuunfaa maal hojjechuu danda'an namni akkamitti lakkaa'uu danda'an kaardii akkamitti lakkaa'uu danda'anii fi waan hedduu wal barsiisanii kaan hedduu leenjisanillee. ቅድመ ዝግጅት ስንል ከደህንነት አንጻር ከቁሳቁስ ከሰነድ qophii duraanii innaa jennu gama nageenyaan gama meeshaalee barbaachisanii galmeef haala qindeessuu maaltu hojjetamaa jira ka jedhu kana innaa jennu galmeessuu utuu hin taane adeemsa sagalee kennuu qofaa jechuudha. Gareen kun immoo kanarratti hojii hojjetaa jira. Akka boordii filannoo Itoophiyaatti warri filannoo ta'an irratti yookaan ammoo murtii uummataa ta'an irratti nama dammaqsuu fedhu dhaabbileellee taanaan paartileellee taanaan waan hojjechuu danda'an dhufaniitiin boordiitti maniitiin hojii tan hojjechuu danda'an warri hojii tanaaf gaafatammoo tan hojjechuuf gaafatammoo keessa ilaalaniitiin eeyyam kennaniif murtii uummataa tan onkololeessa 25 haga 30 miidiyaa irratti akka uummatii murtii fi murteeffachuu danda'an irratti dubbatan. Magaala keessatti fi bulaaf tokkotti ammoo bulchiinsallee wal dubbataniitiin waan isaa haala mijeessanii fi akka itti hojjechuu danda'an waan hedduu qajeele. Yoo wanni cuftiyyuu qajeelte akka dansaa deemte murtii uummataa tan irratti buufata filannoo 690tti jiraata. Godini Sidaamaa fedhu citee fedhammoo naannoo kibbaa jalatti jiraachuu fi uummatatti murteeffata. Gama Komishiina Hojii Uumuu Itoophiyaaf dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan Kaanadaa Maaster Kaard jedhamu waggoota 10 ittaanu keessa dalagaaleen miliyoona 10 ol kan uumaman ta'uun ibsameera. Hojii kana jalqabsiisuuf Maaster Kaard bajata doolaara miliyoona 300 yookaan qarshii Itoophiyaa biliyoona 9 ramaduusaa beeksisee jira jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Gumiin mirga dhala namaa Itoophiyaa isa maguun warri akka hojjete seera duratti akka dhiyaatu gaafateera. Gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa soraa dhiyeessa. Gumiin Itoophiyaa keessa rakkoo Itoophiyaa keessa immoo mul'attu ni dhiyoo tanaaf armaan durallee taanaan nama hedduutti lubbuu dhaba. Akka isa maguun jedhetti mootummaan akka itti gaafatamu durumaanuu fudhateen olaantummaa seeraa eeguu male. Affaar keessatti onkololeessi tokko bara 2012 warri qawwee nam 17 fixe. Eegi daayirektarii OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammed halkan itti dhufaniitiin doorsifamee nami hiriir baay'een duuballeetti tanirralleetti nama hedduun lubbuu dhabee sunilleetti qabeenya dubbatellee. Isa maguun akkuma mootummaan warri seera cabsee lubbuu nama galaafate qoratee seeraan gaafatu fedha. Warra balleessa tana keessa jirullee qabamuu malee jedha. Bulchoota olaantummaa seeraa eeguu dadhabanillee seeraan gaafachuu malanii jedha. Seerii jiraachuu baannaan balaatti biyya dhufuu danda'a jedha. Gaafii seeraan gaafachuu fi humnaan deemuun tokko miti kanaafuu wanni cuftii seerumaan ta'uu maltee jedha. Gara naannoo Tigraay erga seenee torban tokko kalakkoofsise hoomaan awwaannisa gammoojjii aanaalee biyyattii adda addaa keessa faca'uu itti fufuusa naannoo Tigraayitti daayirektarri quunnamtii uummataa waajjira qonnaaf misooma baadiyyaa obbo Mikaa'el Immiruu beeksisaniiru jedha Mulugeetaa Atsibaa Maqaleerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chiileen walgahii lama kan pirezidaanti Doonaald Tiraamp baatii dhuftu pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping hogganoota kabiroo waliin irratti wal argan dabalate walgahii lama hambisuu ishee beeksifte. Pirezidaantiin Chiilee Sebaastiyaan Peeneraa har'a akka labsanitti sababaa mormii farra mootummaa Saantiyaagoo keessatti geggeessamaa jirurraan kan ka'e biyyi isaanii gumii dinagdee kan biyyoota Eeshiyaa Paasifik walakkeessa baatii sadaasaa akkasumas gumii dhimma jijjiirama qilleensaa jalqaba baatii muddee geggeessamuuf ture hambistee jirti jedhan. Turkiin seera manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets aangoota Turkii kanneen duula Siiriyaa kaabaa irratti geggeeffame qindeessan jedhanirra ugura kaa'uu mormitee jirti. Ministiriin dhimma alaa Turkii akka jedhetti erga manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets seera sana dabarsee booda ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets Deevid Saatarfiildiin gaaffiif waamtee jirti. Seerri sun tokko dura taa'aa koree dhimmootii alaa kan mana maree Demookiraatotaan hoogganamu Eliot Engiliif miseensa mana maree Riippaabilikaaniticha Maayikal
maakwaalin kan qophaa'e yoo ta'u angawaa gameessa turkii akka siiriyaan gama kaabaa weerartuuf dhiittaa mirga namaa kurdoota irratti geggeessame murteessan adabsiisa. Gareen pirezidaanti Tiraampiin aangoorraa kaasuuf qorannaa geggeessaa jiru angawaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan gurmuu nagaa eegumsa biyyoolessaa Waayit Haawus keessa jiran tokko Tiraamp mormituu isaanii siyaasaa akka qoratamaniif Yukireeniin gaafatanii erga jedhanii guyyaa tokko booda biyyoota ministirii dhimma alaa kan dhimma Yukireen irraa dhuga ba'umsa dhaga'uuf jiru oduu nama. Hagammatti wajjumaan jiraanneet amma immoo rakkooleen yoo jiraatu walumaanii nurra jira. Malee amantootaan wayiin sanyii kiyya kanaa miti jedhee walitti bu'uun waan ta'u miti. Kitaabni illee kanan ajaju. Waan kitaaba ajaju wal jaalachuurraa wal kabajuun jira jenneen kana akka abboota amantootaa namni akka dhaga'uuf ka'a. Iddoo tokkotti walitti bu'iinsa lafa uumameetti attamitti ilaaltan isin? Amantiilee gosallee fakkaattisaniif namni akka walitti bu'uuf nama hojjetu jira malee amantoonni kun haga ammaa walumaan turan. Simple conflict amantoota keessatti galuu hin danda'a. Kuni waan faanii godhaniiti namni akka walitti bu'uu fi warri hojjetu waan jiru nutti fakkaata. Kana ka beeku waaquma wal jaalaniitti wal kabajuutti nu wayya malee walitti buunu eenyummaa moo hin danda'u kana. Akkuma biyya kunoo Sooriyaa kan Liibiyaa akkanata warra ta'isan taanuu yoo barbaadne malee tasgabbummaan nu bira jira wal caqasuun nu bira jira waliin jenna. Yeroo walitti bu'iinsa akkasii uummata gidduutti uumamu gama bataskaanaa yookiin gama masjiidaa goranii gar tokko duwwaadhaaf iyyachuun kun waan sirriidha. Sirrii miti kun warri wangeela amantootaa kun kunoo manni kennaa manni itti sagannu gubatuu yoo jammari ammaan isa ture ija. Nu tasgabbii godhanneeti namni wanta kana godhu of xiqqeessa malee nu xiqqeessu jenneeti. Warri biraa immoo warra kiristaanaaf islaama jedhanii amma bakka lamatti yoo addaan nu godhuu barbaatanii kun rakkoodha jechuudha. Biyya irratti illee rakkoodha. Tokko hunda caalee hunda gadi buusee ofimmaa immoo tolchee deemuu hin danda'u. Wal kabajuun wayyaa. Eenyummaa eenyummaa hin danda'u. Wal ta'uun nuti ta'a jennee kan dubbannu malee tokkummaafuu hin ijjineen mana amantootaa tokkichummaa eenyutu haa ta'u tokkummaatu qabuun barbaadu. Namni koo yoo wal tuqee yoo wallale garamitti deema. Like a refuge. Mana amantootaatti fiigatti minam bakka amantootaa tuquun seera miti. Wanna ta'u miti. Wanni kun waaqayyollee wanna jaalatu miti. Kana dhiisuun nurra jira jenna. Amma namoota isin dhaggeeffataniif dhaamsa maalii dabarsuu barbaaddu? Dhaamsi ani dabarsu yoo addaan wal dinne hin diigamneka. Wal ta'uu nurra jira. Wal jaalachuu nurra jira. Wal kabajuu nurra jira. Waaqe nu uume namni namummaanii tokkichuma namni namummaa wal qixxaawu wal kabajnee wal jaalannee walii dhiifnee wal taa'uu jajjabeessuu nu bira jiraan jedha. Gama kaaniin hoogganaan mana marii dhimma Islaamaa Oromiyaa akkasumas miseensa ulamaa'ota federaalaa akka ta'an Sheekh Hajii Ibraahim Tufaa akka ibsanitti. Anillee achuma turee warra ibsa kenne keessaa tokko hawaasni keenya biyyattiin teenna biyya sab'aa fi sablammii biyya ammootu amantoota baay'ee biyya qoonqi baay'ee dubbatamuudha. Kanaaf tokko tahuu qabnaa nageenyi biyya keenyaaf barbaachisaadha. Biyyi keenya nagahaaf dursa haa kenninu. Akkasuma immoo biyya nagahaan turte nageenyi keenya cimee itti fufuu qabaa. Tokkummaan keenya cimee itti fufuu qabaa. Rakkoon amma mul'atu kun karaa nagahaatiin dhumatuu qabaa. Mootummaanillee immootu olaantummaa seeraa mirkaneessuu qabaa. Lubbuu baddees qabeenya badees hidhamee yookaan immoo madaahes adda baasee jala bu'ee hawaasa kanaaf ibsuu qabaa. Karaa kanaan nageenyi qubatuu danda'a. Nageenya hundi keenya nagaaf wardiyaa haa taanu kan jedhuudha. Iddoo tokkotti walitti bu'iinsa uumame amantiitti hidhuun jira. Isa kana maal jedha ibsichi mormeera? Biyya keenya keessatti lolli amantaa walitti bu'uun amantaa gonkumaa hin jiruudha. Kaayyoon akkanaatiif karoorri akkanaatiif biyya keenya keessatti Oromiyaa iyyuu miti Itoophiyaa keessattuu nuti abbootii amantaati. Abbootii amantaa kamiyyuu wajjin wal jaalalaan wal kabaja'aan wal gargaaruudhaan waliin hojjenna wanta taheef hawaasni gadhaanullee akkasitti haa hubatu jennee gorsaa jirraan alatti
wannummaan amantaa walitti bu'ama jedhu tokko hin jiru. Namni dharaa garuu micciiree lola amantaa fakkeessuuf yaaluun ni jira. Gochi sun immoo gocha dhugarraa fagaateedha jennee jirra. Uummataaf dhaamsi dabarsitan jira. Uummataaf dhaamsi dabarsu tokko ta'a jechuun nagaa irratti tokko ta'a, waltaa irratti tokko ta'a, mootummaa jalaa awwaachuu keessatti tokko ta'a, misooma irratti fuula keessan deebisa, gosaa fi biyyaa fi naannoo fi qoonqan wal qooduu dhiisa. Hundi keenya carraa kanatti fayyadamnee ce'umsa kana akka galmaan geennu hundi isaa katari dhiifama walii godhee kaafe immoo tokkummaadhaan wal mariidhaan akka itti fufu. Mootummaan illee akkuma dura jenne san ol'aantummaa seeraa akka kabachiisu isuma kanan dhaama. Abbootiin amantii kaleessa ibsa baasan kun walitti bu'iinsa uumameen kanneen lubbuu ofii dhabaniif gadda guddaatti dhaga'ame ibsuun firaaf maatiif jajjabina hawwanii jiru. Jeeqamsaaf tasgabbii dhabiinsa kanneen kakaasan seera duratti akka dhiyaatan hawaasnis keessumaa dargaggoonni seeraaf buluu akka qaban hubachiisan. Itti gaafatamtoota sadarkaa federaalaa fi naannoo gidduutti wanni muddamsii fakkaatu mul'ataa jiru. Nagaa fi guddina biyyaaf bu'aa waan hin buusneef jecha sadarkaa guutuu biyyaatti walta'iinsa jajjabeessuuf jecha walii wajjin hojjechuu akka qaban hubachiisanii jiru. Dilbata darbe naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Marraabeetee bakka jedhamutti meeshaaleen konkolaattonnii fi maashinaroonni hojii ijaarsa daandiidhaaf gara sanatti bobba'an gubachuun isaanii ibsame. Dhaabbanni ijaarsaa Gabakoon jedhamu piroojeektii ijaarsa daandii asfaaltii 2 naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa keessaa fudhatee hojjechaa jira kan jedhan hojii gaggeessaa fi abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa obbo Gamshuu Bayyanaa dilbata darbe garuu ta'ii addaatu dhaabbata kana mudatee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gara kaampii dargaggeessota sassaabee deemee gibbii gallee maleessanii rabshaa ture. Achii booda nu illee bilbilli nu ga'ee addasii warada astaradaa bittisii warra poolisii bilbilaa turre. Humna keenyaa oollummiti hin takkootaattarra jedhanii kanumaan lakkisaatuma jennu kaampii irraatii warri seekuritii warri kaampii eegu suni raafachisanii addasii booda makiinuma qabatanii deebi'anii naanna'anii dhaqaniitu saayitii irra ba'anii warra kireesharootaa fi doozaroota waan hunda kana gubuutti kaanii kanumadhaan ture. Akkasii waggaa humna keenyaa ol miti humna poolisiitii ol mitachaa turanii dasii booda asiillee humni nageenyaa deeme galgala galeetti waan baay'een miidhameeti kan ta'e dubbi. Dhaabbanni ijaarsaa sadarkaa tokkoffaa Gabakoon piroojeektii ijaarsa daandii gurguddaa akka biyyaatti jiran naannolee garaagaraa keessatti hojjetee tajaajilamtootaaf dhiyeessaa tureera jechuun obbo Gamshuun ammas godina Shawaa Kaabaa keessaa piroojeektii xumuraaf ga'ee fi kan haaraa eegalame akka hojjechaa jirus dubbataniiru. Bal'inaan naannoo Sumaalees hojjette, Tigraayis hojjetteera, naannoo Amaaraas kunoo bal'inaan hojjetteera. Piroojeektii guguddaan hojjetteellee as rakkabe. Kanuman beeka ammaa kanas kan ta'utti ta'e. Piroojeektii 2 nu harka jira. Tokko gara 98 ol dhumedha. Andoo biriirra kan geenyedha. Inni tilmaamni isaa almost gara biliyoona 1 Inni lammataa immoo biliyoona 1,300,000 kan ta'udha. Inni immoo parsentii 25-30 kan ga'edha piroojeektiin isaa jechaadha. Piroojeektii 2 achi jiru. Inni amma parsentii 98 irra jira jedhu alam katamaa 72 jedhama. Alam katamaa Dogoloo maal meedaa jedhama. Inni 30 irra jiru mooyyuu alam katamaa Dogoloo jedhama kiiloomeetira 85. Namoota naannoo piroojeektii kanaa turan keessaa obbo Geetuu Bayyanaa isaan tokkodha. Rakkoo barbadaa'uu maashinarootaa konkolaataaf meeshaalee hojii ijaarsaa kanneen yeroo mudatu bakka sana jiru. Waan arganis akkas jechuun bilbilaan natti himaniiru. Utuma hojii hojjetaa jirru uummata nuyi hin beekin walitti gurmaa'anii sirbaa dhufanii konkolaataa keenya tokko achi magaalaa keessatti dhagaadhaan rukutan. Inni baqatee mana poolisii galee booddee wanti isaa cimaa dhufee namni itti dabalamaa dhufee namni achi dhufuu eessaa gadees hin beekamu. Arraban taanee arrabsaa balaaleffachaa kaampaanichas waanuma taaneffachaa sirbaa ulee qabatanii yaa'utti qaban. Booddee poolisiin achi jiruu fi milishoonni achi jiranii humna isaanii ala ta'aa deeme. Isaan dhukaasanii hojjetaa hafe. Garuu namni kana godhanii siyaasni fakkaata isaanii saayitirra hin jiran maashinoota jiru ture saayitirra. Jalqaba dura isaanii naqanii gubuutti kaa'ame.
meeshaa baay'ee saayitirra jiran barbadeessanii waradaan achi jirus poolisiin achi dhaqanii wanta sanarraa dha'uudhaaf waa baay'ee yaalanii ture. Isaan achirratti itti jabaatan giruppiin garbiraa immoo qophaa'ee jiru jira ture. Inni immoo gara kaampii deemee mooraa keessa galee. Dhimma barbadaa'uu qabeenya dhaabbata ijaarsaa Gabakoon waliin wal qabsiisee itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa kan godina Shawaa Kaabaa obbo Maammushiin gaafadheera. ከዚህ በፊት ውይይት ተደርጓል። ከባለቤቱ ጋርም ማሻሻያ ተደርጓል። እኩል ተጠቃሚ አይደለንም፣ የክፍያ ልዩነት አለ። በክፍያ ልዩነት ቅሬታ የሚያነሱ ወጣቶች ነበሩ። Kanaan dura abbaa qabeenyaa dhaabbatichaa waliin mariin geggeeffameera. Fooyya'innis argameera. Walqixa fayyadamoo miti garaagarummaan kaffaltii jira. Dargaggoonni dhimma kaffaltii wal qabsiisanii komee kaasaa jiru. Hojjetoota bakka biraa irraa dhufan waliin kaffaltiin keenya waliin gituu jedhanii komee dhiyeessu. Haa ta'uti dhimma kanaan dura mariin irratti geggeeffamee furmaanni itti kennamee ture. Amma garuu tasgabbiin dhibuun bakka adda addaatti mul'ataa jiru uummata waan miira keessa galche fakkaata. Rakkoo kanaan dura mari'atamee wal dandeessisuu danda'amee ture. Mariin abbootii amantaa jaarsolii biyyaaf dargaggoota waliin taasifamee jira. Tasgabbiin ni jira. Namoonni akka kana raawwachuudhaan shakkaman to'atamanii jiru. Qorannoon poolisiis geggeeffamaa jira. Dhaabbanni ijaarsaa Gabakoon meeshaalee maashinarootaaf konkolaataa hojii ijaarsaaf oolan tilmaamni isaanii birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 200 ol barbadaa'uu kan himan hojii gaggeessaa olaanaaf abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa meeshaaleen kanneen ammas tilmaamni isaanii hin beekamne kan qoratamaa jiranis akka jiran dubbataniiru. Obbo Gamshuun itti dabaluudhaan qaamoleen hojii misoomaa gufachiisuudhaan fayyadamummaa uummataatti danqaa ta'an seeratti dhiyaachuu akka qabanis dhaamanii. Gargaaraa Piroofeesar Adaannoo Ndaaluu barsiisaa gaazexeessummaa fi kominikeeshinii Yuunivarsiitii Ambooti. Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Yuunisaattis digirii isaanii sadaffaa gosa barnootaa saayinsii kominikeeshinii jedhamuun hordofaa jiru. Sababaa ka'umsa rakkoo torban darbee Oromiyaaf biyyattiitti mudatee jedhan akkasitti ibsu. Walitti bu'iinsi ni uumama yoomiyyuu sabni hanga jiraatetti biyya hanga jiraatetti rakkoon adda addaa unuma jira. Inuma ammoo rakkoon uummata Oromoo rakkoo walxaxaadha. Rakkoo dinagdee walxaxaa, rakkoo siyaasaa walxaxaa, rakkoo hawaasummaa walxaxaa jaarraa tokko walakkaa ture keessa jirra. Sabni kun utuu ol deebi'ee rafiin dhaloonni wal harkaa fuudhee itti qabsaa'ee warri hangafoonni qabsoo keenyaa xurree isaan baasan irra bu'ee dhaloonni kun itti wareegamaas ga'ee ammaan tana qeerroon kun qabsoo kana fuulatti godhee har'a Oromoon bakka itti mataa ol qabatu saba guddaa kana qabatee biyya kanaafiyyuu waa hojjete jedhamee bakka itti irra geenyee jirra. Rakkoo uume kanaaf bu'uurri rakkoolee walxaxaa armaan dura turan gangalachaa as gaaniira. Gaaffii uummata kanaa fedhii uummata kanaa gangalachaa as gaaniira. Kan uummata Oromoo duwwaa miti. Kan sabaaf sablammoonni cunqurfamoo biyya kana keessa turan hundumtiyyuu gaaffii qabu. Har'a gaaffiin uummata Oromoo hin hiikamu yoo taate rakkoo biraa dhala Oromiyaa keessatti. Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa gaafataa ture Finfinneen kan isaati. Afaan Oromoo afaan fedhaa ta'uun immoo qabeenya biyya kanaati. Uummata biyya kanaatti itti fayyadama. Kanaaf kun gaaffii uummata Oromoo ture jedhee gaafataa ture kanaaf qabsaa turedha tokko. Gaaffii Oromoo kanaa bifa jijjiirsiisu. Oromoon gaaffii mirgaaf gaafa karaatti gadi ba'u. Gaaffiin Oromoo biyya balleessuudha biyya diiguudha jedhama. Oromoon saba biraa ajjeesuuf saba biraa miidhuuf jedhama. Oromoon amantii biraa balleessuuf jedhama. Sabni kun gaaffiin kun immoo gaafa bubbulaa deemu uummata gara ammeessee gara biraatti fida. Uummataan mootummaa kana wal dhabsiisa. Uummataan mootummaa wal dhabsiisee naannoo Oromiyaatti tasgabbiin dhabu jechuun immoo biyya kana tasgabbii dhowwata. Barsiisaa Galataa Gammachuullee Yuunivarsiitii Wallaggaatti gosa barnootaa saayinsii siyaasaa barsiisu. Rakkoowwan tibbana mudataa turaniif sababootni ka'umsaa lama jiraachuu eeru. Jalqabaan biyya kana keessatti expectation yookaas immoo fedhiin humna jijjiirama kana hoogganu jala jiru fedhii gurguddaa walii galuu hin dandeenye lamatu jira. Kana hooggamutti ni jalqabaan warra dantaa sabaa kabachiisuu danda'a jijjiiramni kun dantaa saba koo gurmaa'ina yookaas immoo akka sabaatti kan miidhamne akka sabaatti kana keessaa fayyadamuu dandeenya jedhanii eeggannoo kan qaban yookaas immoo kan waan eegaa jirantu jiru. Humni kabiraan immoo jijjiirama kanaan innis bakka hin barbaaden nageessisa jedhetti amanee kan jiru piroojeektii dhimma isaa duraan jalqabamee ture sana dhaabi kun itti fufuu danda'a jijjiirama kana keessatti inni kun mirkanaa'uu danda'a kan jedhudha. Inni kun immoo akkasumaan iyyuu fedhii to'umsuun nama rakkisuu fi fedhii ulfaataadha biyya kana keessatti. Sababni kun rakkoo guddaadha. Inni kun fedhii walitti fiduun hin danda'amne fedhii walitti fiduun ulfaataa ta'edha biyya kana keessatti yeroo baay'ee kan nuyi arginu. Isaan kana lamaan gidduu firikshiniin jiru rakkoon amma arginu kanaaf sababa ta'edha jedhee yaada. Namni kamiyyuu garaagarummaa yaadaa kabajuun baay'ee murteessaadha. Garaagarummaan siyaasaa jijjiirama kana keessatti isaa turuuti biyyootadhuma warra ijaarsa siyaasa isaanii
godhanii lafa qabsiisanii yookaas immoo institutionalize godhanii jiran keessatti iyyuu garaagarummaan yaadaa baay'ee gatii qaba. Rakkoon jiru garaagarummaa yaadaa kabajuu dadhabuun rakkoo amma jiru kanaaf ka'umsa ta'eera. Barataa digirii sadaffaa Yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an barsiisaa Gizaachoo Namoomsaa gama isaaniitiin ka'umsi waldhabdee torban darbee mudatee qaawwa mootummaan gama nageenyaatiin agarsiisee jechuun kan isaan dubbatan. Of eeggannoon godhamaan turre. Bulchitoonni qaamonni biyya bulchan warri aangawa gurguddaa qaban namoota wajjin geggeessan namoota isaaniif taananii jiran kan hin beekne ittiin fudhadhan. Nam tokko si waliin hojjeta garuu wanta yaadu hin beektu. Biyyi keenya biyya uummanni fedhii adda addaa qabu wal keessa haa ta'u wal dandee wal jiraataa tureera. Wal dandeettiin duraan ture amma yeroo inni itti dhibee danda'ame karaa dimokiraatawaa ta'e yoo danda'amuu dhabe immoo karaa humnaatiin karaa adda addaatiin soba adda addaa walirratti holola adda addaa gochuudhaan karaa inni itti hiree mataa isaa ofiisaatiin murteeffachuuf deemutu jira. Meeshaan waraanaa oliif gadi biyyattii keessa adeemaa ture iddoo adda addaatti qabamaa ture. Kuni eegumsaan iddoo adda addaatti qabu malee wanti qabatamaa ta'ee gara boorderiitti siqanii karaa meeshaan kun galu to'achuu irratti dadhabina guddaatu ture. Eenyuun akka oofamu beekamu qabiinsa sirna nageenyaa kana akka inni laaffisee qabee wantoonni namatti mul'atan ture. Namoonni Dr. Abiy akka hin bulchine gadi fageenyaan mormaa turan biyya keenyatti mul'achaa turaniiru. Warri kun immoo waldhabdee siyaasaa jiru. Waldhabdee mirga ofiin falmachuu gara amantaatti jijjiiruudhaan yookaan immoo gara lola sabaaf sablammiitti jijjiiruudhaan akka siistemiin kun ofiin of bulchuu dadhabeetti gara sanatti fiduudhaan siistemicha faalanii bu'aa mataa isaanii argachuuf warri deeman baay'ee akka isaan jiran garriin gara fuulduraatti garri nuti deemnu gaaffii guddaa jala galeeraa jechuudha. Hayyuuwwan kunneen carraawwan rakkoowwan mudatan kun ittiin furamuu danda'an jira jechuun kan isaan dubbatan. ODP'n naannoo kana hoogganaa jiru dhiibbaa geessisee gaaffiin dafanii karaa qabatanii deebuu malan jiru. Fakkeenyaaf waan naannoo Finfinneetiin ol qabatee jiru kana wanta naannoo daangaadha waan lafarra jiru waan daangaa waan itti abjochuun barbaachin waan saaminsa lafaa naannoo Oromiyaa adda addaatti geggeeffamaa jiru kana wanta naannoo Oromiyaatti abbaan argee ol bahee okkara adda addaa kaasu kana wanta qe'ee Oromootti abbaan argee ol bahee lafa kooti lafa keessa miti qeeraan ubaa jedhu kana waan nageenya naannoo kana waan abbaa biyyummaa Oromoo waan irratti hojjechuu qabnu irratti hojjetaa deemuu dandeenya. Akkasumas waan afaan Oromoo ODP'n kana dhiibbaa geessisuu danda'a. Waan hundumaa ammoo muummee ministeera Abiy irratti isaan irratti ilaaluu qofaa osoo hin taane hundumtiyyuu waan hojjechuu qabu. Abiy nama tokko dhaabni irra uummata Oromoo bulchus Abiy achi deemus gaaffiin uummata Oromoo rarra'aa miti. ODP'n deemus dhufus gaaffiin uummata Oromoo rarra'aa miti. Dhaabni kamuu dhufuu qaba. Dhaabni kamuu deemu. Namni kamuu aangootti bahu namni kamuu abuu gaaffileen uummata Oromoo irraa jalaan deebi'aa deemuu qabu jedhee yaadan. Uummanni gaafataa duwwaa ta'uu qabu jedhee yaadan. Uummanni gahee isaa taphachuu danda'uu qaba. Garuu maalinni tokko dirreen mijataa jiraachuu qaba. Beekaa keenya seeraan kunuunfannee qabachuu qaba. Maaliif guyyaa har'a keessa jirru beekna malee kan boori hin beeku. Boorisumatu seef nu godha ta'uu danda'a. Durre yeroo taa'aa turre abaawoon biyya kana galee ODP wajjin waltajjiirra taa'ee waa'ee biyya egeree biyya kana mari'ata jennee yaadne beekna. Massanuma jaala. Har'a Jawaariin fedhii mataa keenyaaf jennee jibbina. Boorimmoo yerootti nama bilchaata hanga Jawaar ga'u dhabnee rakkannu jiraachuu mallata. Kanaaf beekaa keenya kunuunfachuu qabna. Rakkoowwan kana furuudhaaf ammoo itti gaafatamummaa hundaa mootummaa irratti dhiisuu osoo hin taane dhaabbilee fi uummatnis kan gama isaa bahachuu qaba jechuun kan isaan dubbatan. Civic Society fi yeroon itti baay'ee hojjechuudhaaf yeroon itti baay'ee cimaa ta'e yeroo ammaa dhalee yaada. Gadi fageenyaan qorannaan geeffamuu qaba. Fedhiin hawaasa kanaa maal akka ta'e siyaasni hawaasa kanaa maal akka barbaadu kutaan saba Amaaraa kutaan saba Oromoo kan Guraagee kan biyyoota adda addaa keessa jiran fedhii akkamii qabu kamiin calaqqisiisuu barbaadu mootummaa kanarraa maal barbaadu fairly ilaalee justify gochuudhaa fi gadi ba'anii uummata keessatti hojjechuu barbaada gaaffilee adda addaa uummataaf dhiyeessuu barbaada dhugaa uummataa irratti kan xiyyeeffate malee waanuma social media irraa dhuunfaan miidiyaa adda addaa irraa argatan irratti of kennuun qaban haala kanaan yoo deeman jijjiirama biyya kanaa kana keessatti waan gaarii fidoo yaada. Jarmiyaa siyaasaa yookaas dhaabbilee siyaasaa ijaaruun baay'ee murteessaa kanaaf
ijaarsa biyya kanaa keessatti nageenya biyya kana nageenya amansiisaa biyya kana keessatti fiduudhaaf wanti guddaan nuti xiyyeeffachuu qabnu isa kana. Social capital wanta nuti jennu duudhaalee hawaasaa biyya kana keessatti ijaaruun baay'ee murteessaadha. Gaafa akkas jennu yeroo baay'ee inni kun rakkoo guddaatu jira biyya kana keessatti. Hawaasni hundumtuu duudhaa ofii isaatti qaba. Itoophiyaa dhugaa ijaaruu barbaadnu yoo ta'an duudhaa Oromoo irratti hundaa'uun baay'ee gaariidha. Duudhaa Oromoo keessa simachuutu jira. Duudhaa Oromoo keessa nagaatu jira. Haqummaatu jira. Wal simachuu akka danda'amutti ilaalameen akka jirutti wantoota safuu wajjin wal qabatan kanneen xiyyeeffannoo godhuun baay'ee gaarii na fakkaata. Kanaaf rakkoo biyya kana keessatti uumamaa jirullee hir'isuu danda'ama.